Bishaan gubate. Barreessaan Mahammad Siraaj. Bishaan gubate. Jimaata ganamaa sa'a 12 dura atoobisonni gurguddaan farasa magaalaa jiran imaltootaan guutaman. Milkiin atoobisa tokko keessa jira. Dubarraa karaa harka mirgaatiin taa'a. Bakka kanaan dura dhaqee hin beekne dhaquudhaafi. Eessa akka deemu yeroo yaadu keessi isaa gammachuudhaan guutama. Suuta suutaan fuulli isaa kana reenni wal ga'ee ifaa jira. Gammachuun keessa isaa fuularraa mul'atti. Lafti dukkana taatus ifaan makiinaa fuula isaa irratti ifee fuulli isaa magaalli bilchoon ni mul'ata. Fuulli isaa bareedaan biiftuu ganamaa fakkaatu gammachuudhaan guutuudha. Makiinaan guutamuu fi yeroon imala jalqabu dhihaachuun ammoo miira addaa isa keessatti uumanii jiran. Sagaleen makiinaa keessaa dhagee ammoo deemsi isaa akka ga'ee isaaf mirkaneessitee isa mirqaansite. Ja'anii lallaban warreen makiinaarra hojjetan. Imaltoota malee namoonni kaan bu'anii atoobisonni buufata isaanii gadhiisanii yaa'an. Atoobisni milkiin keessa jiru farasa magaalaa Dirree Dhawaatii ka'ee daandii qabate. Magaalaa Dirree Dhawaatti nagaya dhaammatee akka daa'imaa afraniin deemuutti tabba dangaggoo ol tirachuu eegale. Akka yeroo harree fe'inni itti guddate dhuufuu yaastuutti inninis aara yaasaa daandii dangaggoo kan akka bofaatti mammaramurra deemsa isaa itti fufe. Dangaggoo yeroo ol bahu daandii gara daree biyyoo deemu bitatti dhiisee gara mirgaa gore. Lafti dukkanaan haguugamte sun ifuu eegaltee jirti. Namni hundi akka waan waliin ooduutti callisee jira. Kaan kursii irratti hirkatee hirriba keessa jira. Gariin dunquqqaawaa jira. Milkiin ammoo mirqaan addaa keessa jira. Lafa kanaan dura harkee hin beekne arguuf jarjaree jira. Daandii dhangaggoorraa gara mirgaa goru kanaan dura deemee hin beeku. Kunis isaaf haara'e. Makiinaan gara mirgaa gorraan harka isaa gabaabaa miila isaarraa ol fuudhee sitaaraa daawwitii daatee bane. Bakkalchi barii fuula isaarratti ife. Fuulli isaa kan duraanii caalaa amma mul'ata. Mallaan isaa gurguddoon guutamtee ija isaatii gad jirtu burtukaana rarra'u fakkaatti. Rifeensi isaa luuccaan uumaan mataa isaarra ciibse waan yeroo hunda sibaaka gurraacha diban fakkaata. Furdinni qaama isaa kan saayibban isaa biratti waan itti qoosan ta'e akka ilaalcha nama gariitti ilma dureessaa isa fakkeessee jira. Milkiin qaama isaa furdaa kursii irratti hirkisee yeroo atoobisni dhangaggootti duwida garagalee bitaa fi mirga goraa deemu waan ijji isaa agartu laala. Qilleensi ganamaa kan foddaadhaan ol seenu funyaan isaa kan konkona qabu keessaan qaxxaamuree somba isaatti yaa'a. Makiinaan dangaggoo dabree magaalaa Qarsaatti achi dhiyaachuu jira. Milkiin morma isaa gama mirgaa jallisee halaalatti gaarreen jidduudhaan ifa xiqqaa bakkalcha barii wajjin qabsoo wal qabu tokko arge. Ifni xiqqaan halaalatti mul'atu sun magaalaa Dirree Dhawaa ta'uu hin shakkine. Magaalaa Dirree Dhawaa halaalarraa arguun isaaf yeroo jalqabaati. Waan hin yaadin takkaatu qaama isaa weerare. Dirree Dhawaarraa kiiloomeetira hedduu fagaachaa deemuu isaatu
sammuu isaatti dhufe. Fagaachuu qofa osoo hin taane fagaatanii hafuunis akka jiru sammuun isaa isatti hasaaste. Finfinnee dhaqee yoo carraan achitti isa hambisuu uumame hoo iddoo isaa biraanuutiin yeroo ol argu yoo hiree gaazexeessaa ispoortii ta'uu argate akkam godha? Yoo haalli mijaawee taphataa kubbaa miilaarra carraan isa buuse hoo Finfinneetti hafamoo dhiisee dhufa? Milkiin galaalchitoota ispoortii hedduu TV fi raadiyoodhaan beeka. Carraa ispoortii taphachuu waan dhabeef jaalala daawwachuutiin qabame. Daawwachuuf ija malee kophee fi huccuu biraa waan isan barbaachifneef yeroo hedduu ispoortii daawwata. Dirree ispoortii dhaquu fi miidiyaa hordofuun hojii isaa taate. Galaalchitoota ispoortii akka gosa barnootaa tokkootti maqaa isaanii qo'atee jira. Iddoo isaa biraanuu Umar Abdurrahmaan, Admaasuu Gaarummaa, Fissahaa Gabra Mikaa'el hedduudha. Iddoo isaa biraan wajjin kan wal bare yeroo inni dorgommii ispoortii magaalaa Dirree Dhawaatti qophoofte gabaasuudhaaf dhufe. Ispoortii haalaan waan jaalatuuf yeroo san guyyaa guutuu bakka dorgommii oola. Dorgommiin tan ijoollee umriin isaanii waggaa 17 gadiiti. Ijoollee umriin waggaa 17 gadii jedhame malee kan waggaa 17 gadii dogongoraan yotti makame malee hin jiru. Sababa dorgommii tanaatiin 7 lamaaf manneen barnootaa waan cufamaniif barataan jaalala ispoortii qabu yeroo isaa bakkuma dorgommii tanatti dabarsa. Milkiin osoo manni barnootaa cufamuu baatellee achuma ola ture. Akka waan horee dorgommii ta'etti yeroo hunda achi hin dhabamu. Dorgommii ispoortii magaalaa Dirree Dhawaatti qophoofte tan naannoleen Itoophiyaa irratti hirmaatan akka nama mindaan kafalamuufiitti hordofuu hojii isaa godhate. Yeroo sanitti jaalala ispoortii malee waan biraa ni dagate. Milkiin kubbaa miilaatiif jaalala guddoo qaba. Jaalaltiin inni kubbaaf qabu ijoollummaadhaan isa keessatti habaqaalamte. Haalli jireenyaa inni keessa seene garuu dhimma ispoortii akka hin yaadne isa godhe. Yeroo huccuun qaamatti kaayyatu gaaffii itti taate waa'ee meeshaa ispoortiif isa barbaachiftuu yaaduu akka hin dandeenye keessi isaa beekee duubatti deebi'e. Qophii ispoortii TVdhaan hordofee taphattoota amma lafaa ol ka'an yeroo argu ammoo carraa isaa kan akkana ta'eef firoottan isaatti gadda. Milkiin mana barumsaa yuunifoormiidhaan waan deemuufi malee huccuun isaa hundi ciccittee gingilchaa taate. Hudduun qobbaa jilbii uraadha. Sanbata yoo akka tasaa mana barumsaa deeme gingilchaa isaa kaayyachuun dirqama. Qaamni isaatii fi gingilchaan inni kaayyate waliif faallaadha. Namni waan fedhe jechuu mala malee Milkiin garuu huccuu akkanaa kaayyachuu isaatti waan qaanfatu osoo hin ta'in waan boonu fakkaata. Hogguu takka takka ifirratti qoosa. Qilleensaatu naafse ja'a. Namni hundi itti qoflee callisuu malee humaan dubbatu. Kan itti qoosuuf yaadees yaada isaa jijjiirratee callisa. Milkiin carraa kubbaa taphachuu dhabuus namoota kubbaa miilaa taphatan jaalachuun dhiifne. Nama ispoortii taphatuuf kabajaa fi jaalaltisaa daangaan qabdu. Isaa fi roobaas wanti walitti dhiyeesse ispoortiidha. Milkiin namni inni kabajaa fi jaalala qabuuf kun mini miidiyaa seenuun ammoo taphataa ispoortii ta'uu yoo dadhabe gaazexeessaa ispoortii ta'uu akka danda'u isa hubachiise. Jaalala roobaarraa ka'uudhaan
jaalala gaazexeessummaa horate. Bakka dorgommii ispoortiitti gaazexeessaa iddoo isaa biraanuu argee wal baruunis fedhii gaazexeessaa ispoortii ta'uu dachaadhaan dabaleef jaalala ogummaa kanaatiin qabame. Milkiin gammachuudhaan magaalaa Dirree Dhawaatii bahee yeroo jaalala ispoortiif qabu yaadu yaaddoo biraa seene. Carraan gaazexeessaa ispoortii ta'uu, carraan taphataa kubbaa miilaa ta'uu Finfinneetti bal'aa akka ta'e yaade. Barataan yeroo inni kutaa 10 baratu kutaa 12 barachaa ture, amma galaalchaa ispoortii kan afaan Amaaraa ta'uu raadiyoo irratti waan dhagayaa tureef carraan kun afaan Oromootiinis argamuu malaa jee tilmaame. Inni kutaa 12 xumuruuf waggaan tokko isaaf hafus hireen miidiyaa afaan Oromoo irratti hirmaachuu akka hin dhabamne keeysisaa isatti odeesse. Carraan kun yoo isa mudate ammoo isaaf gammachuu ta'us harmee isaarraa fagaatee turuun isaaf gadda. Kana yeroo yaadu ni shoorarkaawe. Waan hin uumamin yoo uumame hooji'ee yaadee sodaate. Gaafiin sammuu isaa dabalaa wayita deemtu sodaan isaatis akkasumatti dabalaa deemte. Harmee isaarraa kiiloomeetira 500 ol fagaachuun hangam akka cimu yaade. Makiinaan fuulduratti deema. Yaadni isaa ammoo gara haadha isaatti isa harkisa. Harmee isaarraa fagaachuun isaaf kan jalqabaa ta'uu baatus fageenyi ammaa kun kan duraanirraa adda. Duraan harmeen isaa lafa kiiloomeetira 30 caalle isarraa fagaatti ture. Amma garuu kiiloomeetira 500. Kun sammuu isaa boqonnaa dhorke. Yeroo yaadni sammuu isaa dabalaa deemu makiinaa dhaabsisee bu'uuf hawwa. Karaa biraatiin Finfinnee arguuf hamuuna qabuutu isa injifata. Gaazexeessaa ta'us, taphataa kubbaa miilaa ta'us mana hidhaa waan hin taaneef deebi'ee harmee isaa laaluu akka danda'u sammuu isaa amansiisuuf yaala. Milkiin yaada wal mormu kana keessa taa'ee yeroo tanaan dura haadha isaatiin adda bahee yaadate. Milkiin kanaan duraas akka tasaa harmee isaatiin adda bahee hafe. Jireenya adda isaan baasee inni Dirree Dhawaa fira biratti hafee isiin ilmaan lama wajjin godaante. Arra boruu jireenyi jijjiirameetiin harmeetiyyaan walitti deebi'aa jee osoo yaadu kunoo waggaa 9 guute.